birmadde Abbo Boorana siyaama yaa waaqa kiyya na birmadde jedha yoo ati dhowwaattee birmadde miidhaa hundee baannee dandamadhaa yoo ati dhowwaattee birmadde rakkoo san keessallee gara jabaadhaa Ayyo Boorana siyaama yoo jalaa miliixee ati jalaa miliixee haadha kee azzaban haadha kee hidhan haadha kee tuman abbaa kee tuman Basadarka maalif madaabara nuu kennuu diddee yoo jedhaniin ummanni keenna akka niititti tumamu keessa jirra bara. Amma kun baala gisummaadha. Hin ture bara amma bara wayyaan illee amma kennu kana kenna bara. Ani wayyaanee keessa lafa irra fudhatee nama qotuu ture qotee bulaa tureyyuu gaafa chaayinaan deemne. Chaayinaan tunillee rakkatte hojii. Chaayinaan deemne gaafa. China tanallee rabbuma na wajjin darare. Oromoon maaliif wal malee orman dandeenye? Paartileen siyaasa Oromootu maaliif wal malee naman dandeenye jedhama. What happened? What is wrong? Qawween ka Oromoo ajjeesu kuni an kana dhibu kana bara. Kana dhibu kana bara. Qawween abii kanama maasaraa isaatti ol deemu ajjeesu kun diina hawwata abboota isaa maan ajjeefne jedha bara. What is wrong? Waraanni adda bilisummaa Oromoo ka milishaa ajjeesaa oolu kun ka kaadiree ajjeesaa oolu kuni maaliif diina ummata Oromoo hin ajjeefne jedha bara. Ila jala kenna gaafii gabaabaa tokko ummata keenna wanni isin beeksisuu qabdan. Ummanni akka dubbatu dhabe warri siyaasa illee warri aktiivistiin kunillee waan dubbatu dhabe sodaatee callise maaliif girrisa itti duula ani duula girrisa illee sodaan qabu duula warra paartiillee sodaan qabu duula warra mootummaa deeggarullee sodaan qabu rabbiin malee nama sodaadhu gaafiin ummataa tokkoffaani gaafiin ummata Oromoo tokkoffaan duraan Finfinneen Oromiyaa jalatti adeebituu ture miti gaafiin ummataa amma maa inni isin fakkaate Gaafin ummata waggoota sadan arfan kana asii maa inni gaafin ummata tokkoffaa paartileen siyaasaa kun haga ka'aan gorra jiruun gahutti jarilee maqaa Oromootiin socho'aa jiran yaa warra siyaasaa naafxanya yeroo malee qawween jaraa ka diina ajjeesu kun maaliif warra nu ajjeesu nurraa hin ajjeefne maa nurraa hin dhoowwineedha tokko gaafin tokko kana bakki itti dhiyaattaniin gaafadha deebisa. Anu singafata jira ummata irraa tokko gumaata muji marsi falligallo gaafi hawwanni abbonni keenya gaafatan dhageeffadha gurra banaatin gaafiin tokkoffaan duraanina Finfinneen Oromiyaa jalatti adeebitu afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u kana miti saniin amma gaafiin ummanni waggoota arfan kana as qabu gaafiin tokkoffaan qawween maqalee dhayxee ummata miskiina fi waraana Tigray fixaa turte sun maaliif diina Oromoo ajjeesu haadha Oromoo boochisu kana maa hin dhoowwineedha. Isin akka feetanitti ajjeesa aangorra jirtan. Oromoon akka fedhatti walaa ajjeesu aangorra jira warri aangorra jiru ananan dhukkubsu. Because amaarri dhufeen ajjeesurra abiyyimmaan kunuun ajjeesu wayya. Oromoodha soddaadha baay'ee walitti dhiyaanna jechuudha. Ka Oromoon fi dantaa siyaasatiif jecha wal ajjeeftu rakkoo miti. Qawween jara ka maqalee dhaqxee maqaleetti qilee keessa ooftee nama ajjeeftu. Diina qeetti dhufee haaraaf abbaa jaraa ajjeesu kana maa irraan dhoowwine gaafiin tokkoffaan kana. Gaafii lammaffaa. Abiyyiin haa ta'u marroon asii ka'ee Geetaachoo Raddaatiin walii galu jara kana maaltu walii galuu dhoowwee gaafiin lammaffaan ummataa kana. Kun immootu isin lamaan qabdi waraana adda bilisummaas warra mootummaas gaafiin lammaffaan kana. Gaafiin sadaffaan qawween waraana adda bilisummaa Oromoo ka halkanii guyyaa kaadiree booji'u kaadiree ajjeesu durriyyee Amaaraa tanama 15 taate motora yaabbattee ummata keenna kumaatama rashanaa jirtu kana maa hin ajjeefne. Oromoon isin lamaan irraayyuu gaafii qaba jechuudha. Mootummaa qofarraa gaafii qabu
namni akka itti dubbatu sodaate ana isinitti himaa jira jechuudha. Gaafii karaa nagaati. Gaafii karaa nagaa uummanni nu gaafadhu naan jedhe. Ani doktoriin keessan uummata kiyya waggaa 27 isinii baradhe isin gaafataara ka hulattum gonne maal si falligaan. Deebii barbaada. Deebii barbaadna nuti akka hawaasatti. Yommuu afaanii wal arrabsaa walii galtanii ka uummata duguuguu barbaadan taatellee deebii nu deebisa. Mala baafannaa jechuudha. Mala laallanna yookiin uummatni biyyarra haa baqatu yookiin immoo ofirraa isin haa dhoowwu uummanni rakkoon qabu. Abiyyillee uummatatu aangootti fide. Qabsoo uummataatiin gara aangoo dhufe gabrummaa wayyaanee jalaa bahe. Waraana adda bilisummaa Oromollee ka waggaa meeqa bosona Eertiraa keessaa galuu dadhabe qabsoo uummataatiin gale. Dhugaan lafa jiru kana mina abbaataa maxaallaachuu gimaataa moo maal fidda hayni kana si ta'u fudhu hayni kana isi warri bosona jirtanillee jechuudha warri bosona jirtanillee qabsoo ummataatiin ummanni karaa cufee taankiroo dhaabbate Eertiraa isin galfate ilmaan kennatu Eertiratti beelan dhumaa jira jedhe isin galfate kuni ka kana fudhanne jaamadaati namni kana fudhanne soba kun kayyette jaamadha. Waggaa dhibban jiraattu dhugaa dubbadhu du'i. Waggaa dhibban jiraattu dhugaa dubbadhu du'i. Sheer godhaa haa dhagayan. Hin dhageeffatti guutuun isin. Ani waan dhageeffattaniif isinitti mayya. Warra amma aangorra jiru Abiyyi irraa kaasee ilaa kaadireetti namni Haayilaandiin tumamaa turte barra. Paarlaama irratti Abiyyiif lammaan faanti Haayilaandiin tumamaa turte barbara wayyaane. Attaaqum annaaqam sobaa. والله هايلاند انتو ما ترى والله كقديت رتما فيديو سلايزي وان غنما نياتن يادتن يا وائران فتشو ما دكتن دولا هايلاندي جلا صدا فرورو جلا كايسين باث امتار اسين اماتي تلالتن كان صباكن بارلمان رتي هايلاند كسكر هاتسونين مقالسا اباي تهاي لما دوله بارلمان رتي كورتور بكس انتو مامنه Abiyyi paarlaamaa dhaquu sodaatee manatti namne soba. Caaltuu isaanii kan da'in dhaluuf bultaa ifaa jira jettee namne. Ushatu noo. Amma dubbiin an jedhe kun sadiin soba dhugaadha. Waan san hunda keessaa ka isin baasee aangootti isin fide ummata kana jechuudha. Ka dullaa jalaa boksii jalaa isin baase. Ummata miskiina. Ilmaan ummata miskiinaa kanatu jumlaan itti dhume haati takka guyyaa tokkotti sadi dhabdee isin baafte. Gabrummaa jalaa isin baasanii waan isin waggaa 27 jara wajjin gootan ilmaan keenya jedhanii dhiifama isiniin jedhanii aangootti isin fidanii akka gaafa aangootti isin fidaniiti isin immoo san daran itti taatanii barbara wayyaane namni tokko guyyaa yoo sabsaba irratti waan badaase halkan fudhaniitiin dhabama godhan. Isin nama waa isinin jedhe yommuu isaan fuutanii ittiin isin jilchinettanii harka duubatti hiitanii addabaabaayii gubbatti ajjeesaa jirtanii jechuudha. Addabaabaayii gubbatti. Maal waan biraa miti bar aangoo boru irraa duutu mallafaan dhiirsi keessanuu Haayilaandiin isin tumaa ture hin du'e bar sammuu dho'e. Ante maanna sawa adeellamande. Namaa miyyati. Simmararuu. Haadha manaan qabdu. Jaartiin qabdu. Jechuuf jaartin kee amaara. Kadhee guutaa si amaara. Ilmoon qabdu. Abbaan qabdu ati ka aangorra jirtu. Yeroo haati tee boottu. Akkami garaansi danda'a yeroo aangoo keetitti dhufan haga bosonaatti miila keetiin kursirraa kaatee deemtee lolta. Sini babar. Inni gaafa gara aangoo warra deemu dhaaba gara aangoo deemu arge. Aangorraa kursirraa ka'ee fiigee haga bosonaatti dhaqqabee lolu argite haati isaa Oromiyaa keessatti duutu maal abbaa isaa eega. Maal si gochuu danda'a uummanni kun achirraa si buusuu hin danda'u. Warra taankiin baankii qabuyyuu likkii galchitee ofirraa dhoggite. Warra taankiin baankii qabuyyuu ofirraa dhoggaa jirta. Isa dhugaa rabbi. Abiyyi irraa dhogguu dadhabee miti ba. Babaaleen babooleen. Ana akka mataa kiyyaatti Abiyyi waggaa 1000 galu bunjuru bunche ayaa gabaanyu. Nama aangoo barbaadullee miti. Osoo barbaadullee nama argachuu danda'u miti. Hiyyeessa waan ta'eef.
بري ربنا أوقاته برومسا لين كواجرو برومسا بتأم يتمار كوني أكما بيات التو مهرين أنا ما أوقاته متور وثبا كان عبارات أما إنيون كمان إذا كانوا عبد الله أوقاته متور بوجين تور لا ما نو كماتار برومسا لين كوا بيتاني مهرين كارو أورمون نما مالك كابونا ما ماكينا كابونا ما فيلا كابونا مني ماله ستانة تنكن سلا أورمون إمبوي وضعنا ما أنكو كبار مهر كوني